Akka ummata Arabaatii fi Faranjii fa'aa fakkeenya godhadha. Namni wal guddisaa deema ifin tuffatu yoo abbaan if tuffate hambitti nama tuffatti jaa. Saniitu inshallah ifin tuffatin aadaa rabbiin nu haa jaallatu. Hawaasa biyyaa kana ilmaan isaanii as jiru kanaaf hawaasni keenya baay'een isaanii miidiyaa keenya ilaalan beekta. Miidiyaa kana hin beekan ilaalanii jecha sagalee nuuf taa'e inni maatii keenyatti obboleessa keenyatti manni malee. Kanaafiyyuu jecha mataa keenyaatti bilbilee itti machuu qabna. Mootummaan keenya maallaqa fedha. Mootummaan biyya kanaa hojii keenya danda'ee akka nuti galu ni fedha. Mootummaan biyya kanaa jecha mootummaan biyya Saudi Arabiyaa. Illee maaliif kan akka seen beeku garaa jabaatee jira. Rabbi isaa laaffisuu jira. Namoota tokko jira warra yeroo namni qabamus itti gammadee haa qabamu boo ka yeroo namni achi keessa ijoolleen teenya dhukkubsattee wanna taate maraataa fi saree waan qaban gadi hin dhiisan jedhan maatii jaan tana keessa namni if qopheessaa jedhan mee kanarratti akkam jettameeti suuraa yookaan footoo mootummaa biyya kanaa gaditti deebisee arrabsifaa jira. Nama tokkoon qabadee dhufee jira inshaallah nama kana wajjin wal isin barsiisa nama kana wajjin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu arkafuune jirra jirtu ilmaan Oromootii fi daawwattoota keenya hunda warreen addunyaarra jirtan bakka jiraattan bakka jirtan rabbi nagee isinitti haa ta'u hunda keessanitti inshaallah bakka jirtan hunda rabbiin isin bira haa jiraatu. Akkanuma warreen haarii taatan asumaan nu hordofaa viidiyoon teenya akka isin bira geessu subscribe godhaa achi booda mallattoo alaarmii santuqaa akka isin bira geessu godhaadha inshaallah. Viidiyoon nuti gadhiisne akka isin bira dhuftu koomedii diraamaa waan tokko kan ni dhufu inshaallah. Saniifuu nama afeerruu qabnus nu dhiyeessaa jettan nama san isiniif dhiyeessina. Har'a ammoo nama tokkoon qabadee dhufee jira inshaallah. Nama kana wajjin wal isin barsiisa nama kana wajjin turtii gaarii asumaan nu hordofa. Akkasigaa jaalfaa'il khiyya baga nagaan gama keenya dhufteen si jira. Kaatillee waan akka biyyinaa feerteef guddaa galatoomiin sin jira taa'ee bakki. Abshiraa baga nagaan dhufte wallaahi. Baga nagaan dhufte. Si eegaatuma turre gaa. Har'a ammoo haalli nu mijoone turre har'aan tanatti haalli nu mijaa'ee dhufte. Duraan dursee baga nagaa taateen sin jira. Atillee baga nagaa taatee. Akkasii inshaallah mee har'aan tanaa waan irraa haasofnu jira. Haala yeroo irratti waan amma deemaa jiru jira. Kana addunyaan guutuunis beektu. Kan nama hundaas mataa dhukkubsu jiru jira sammuu namaa kana. Namni kun dhukkubsatee fi rakkatee qofaaf hin miidhamu beekta. Nama cinqatee rakkatu yeroo argatus atis ni miidhamta waan ta'eef. Nama tokko qofa osoo hin ta'in kun hawaasa guutuutu miidhamu jira. Kanaafuu hawaasa kanaaf waan dhaamtuu fi haala yeroo kanarra mee waan jedhu nu hin ibsinja. Haalli yeroo kun yeroo atillee ni beekta namni nu beeka. Ijoolleen keenya mana hidhaatti jirti. Sababa hin beekamneef mootummaan keenya nurraa fudhachuu didee uummata keenya biyya hambaa jiru galchuu didee ijoolleen keenya baay'een isaanii miidhamuu jiranii. Atillee arguu jirtan hunda arguu jira kunoo. Yaa sagalee fillee ta'u turre amma dandeenye mootummaan keenya fudhachuu didee. Mootummaan biyya kanaa immoo jechaadha. Utuu akka sa'a tokkoof akka isaan as ta'an hin fedhu. Rakkinni kan jiru mootummaa keenya bira jechaadha. Akkana jetta. Mee duba amma lammiin teenya hawaasni biyyaa maaliif ilmaan kun nuuf hin gallee maaliif akkanaa je'ee nama dubbatus hin argine jedhanii warreen gaafii kaasanis ni jiran. Hawaasa biyyaa kana ilmaan isaanii as jiru kanaaf maal dhaamtame? Hawaasni keenya baay'een isaanii miidiyaa keenya ilaalan beekta. Miidiyaa kana
hin beekan hin laalan sirriitti yoo nuti bilbilee jechaadha bilbilaan bakka bakka jiranitti bilbilaan itti himnee jechaadha sagalee nuuf tahaa yoo jenneen malee manni keenya baay'een isaanii qotee bulaadha ijoolleen biyya Suudii immoo baay'een isaanii jechaadha ilmaan qotee bulaati waan biyya kanatti ta'u isaan hin beekan yoo nuti bilbilee jechaadha sagalee nuuf tahaa inni maatii keenyatti obboleessa keenyatti manni malee kanaafiyyuu jechaadha mataa keenyaatti bilbilee itti machuu qabna maatii keenyatti jechaadha baa sagalee nuuf tahaa jechuudha mootummaatti nu yaachuu qabna malee isaan hin beekan jechaadha internetiin biyya keenya keessa rakkoodha waan ta'ennaan akka hin jedha ammas mootummaan keenya maal fedha beekta mootummaan keenya maallaqa fedha mootummaan biyya kanaa wacii keenya danda'ee akka nuti galu ni fedha mootummaan biyya kanaa jechuudha mootummaan biyya Saudi Arabiyaa garuu mootummaan keenya Itoophiyaa maallaqa fedha maallaqa irraa fudhatee uummata galchuu fedha mootummaan kun immoo maallaqa kennuudhaaf yaa faqadanyaan taane ammaaf waan akkanaati mootummaan keenya illee maaliif kan akkasii beeku garaa jabaatee jira rabbi isaa laaffisuudha. Galatoomi siinjaa namoota amma lubbuun namaata hedduutu achi keessatti rakkachaa jira jedhanii akka namni nus achi keessaa nuu himutti dhaga'uu jirra. Kana ganamuu nama qofa qaba. Atis gaa yaada kee ibsachuudhaaf yaada ati lammii keetiif hawaasa keetiif qabdu quuqama saba keetii bahuudhaaf saniif akkasi gaafii tana sii dhiyeessine asmaanuu gaafii nuu kennuu keetiin galatoomii asmaan itti achiif qofna inshaallah gara binuudhaa keessatti mee nama achi keessatti dhukkubsachuu jiru kan nama achi keessatti akka malee ta'u jiru namoota tokko tokko jira warra yeroo namni qabamus itti gammadee haa qabamu boo jiru ka yeroo namni achi keessa ijoolleen teenya dhukkubsattee wanna taates akkana haa ta'uu danda'a isaaniitti jiruufaa jira akkasfaa jedhamee kanarratti maal jedha. Maali beektaa namni kun jechaadha amma nama achi jiru osoo anaa ta'e yoo hin yaadiin osoo anaa ta'e sila akkamiin ta'a jedhee yoo yaadiin rakkoodha beektaa nuti illee boroo achi hin malla hin beeku yaa nuti hin beeknu har'a ta'e bortee keenyas boroftaan ta'uu danda'a namaan galuu akkanatti yoo yaadiin utuu anaatis yaadiin rakkoodha beektaa namni keenya hunduu nama ariifachuu qaba akka ofiitti yaaduu qaba kanaafiyyuu manni keenya baraan jedha. Galatoomi siinjaa mee gaafii taanatti yoo achi yaanu biyyoota kana keessatti ammaan tana maal jechuu jiran guyyaa manni biyya kanaa gaa uummata gogummaa fi waan dhageetti amanu tokko uummata seefiin amane saniifuu uummata waan jaan takka irraa hin deebine jechuudha. Dhugaa keessa. Garte maraataa fi saree waan qaban gadi hin dhiisan jaan saniifuu uummanni kun uummata akkasii jechuudha. Kanarraa ka'ee waan jechuu jiranii jira tanarratti namoota keenyaaf duraan baatii ammaa tanatti baatii tana keessa guyyaa 16 irratti qaraara jedhanii akka biyya kanaa akka kaasanii jira yeroo hundaa'u. Kanarratti jechuudha. Guyyaa hanga kanatti inni qabnaa maal jedhanii ajaja dabarsuu turan. Ajaja kanarratti ammaaf sammuu achi siisatanii aangoo wanta isaanii taate egaa akka fedhan godhan achi siifatanii baatii 6 jijjiiran. Baatii 6 tana keessa namni if qopheessaa jedhan mee kanarratti akkam jettameeti? Dhugaadha uummanni kun gobaadha beektaa jechuudha. Uummanni kun gowwummaa isaa akkamittiin agarra beektaa? Waan qabu gadi dhiisu. Asamma kaate yoo waan ta'e ati kaate namni tokko yoo rasute jechaadha. Araba takka. Waliin gaanii beektaa? Waliin gaanii Itoophiyaan kun akkas nu gootee akka nu arsan waliin gaanii yaa nutti jabatan garaa. Kanaafiyyuu uummanni keenya amma dandeenye nama arrabsuu kana ofirraa dhaabuu qaba. Amma uummanni keenya baay'ee isaanii bakka deemanii nama arrabsu. Suudii waa tokko nuun goone. Wallaahi suudii waa tokko nuun goone amma kan nu miidhe mootummaa keenya. Kanaafiyyuu jecha uummata kana arrabsuu dhiisaa ifeetu akka baatanii uummata keenya arrabsinaa uummanni kun miskiina nu danda'eera amma hadhaa jecha qabaa yoo ta'e immoo jecha durumaa kee qabamu jira. Qabaan kun nuuf haaraa miti kun qabaan ogummaa hunda jecha guyyaa kanatti eegalaa qaraaraa maruu jirti jedhanii kun oguu hunda numa jirti. Ammas ta'ee nuti Itoophiyaan ogummaa qaraaraa jira
mootummaan keenya of eeggannu amma dandeenya jecha. Kanarraa hafeera maaliin rabbi sana eegumsa keessanii tullee rabbi nu haa eegu. Kanumaan jedhaan. Amiin inshaallah. Walumaan jenna. Mee waama kanarratti deebi'ee siin jaa. Hayyee. Ijoollee takka jira. Warroota biyya biraa fa'aa jiru. Warra suuraa yookaan footoo mootummaa biyya kanaa gadi deebisee arrabsufaa jira. Uummata kanaanoo maal jettanii asuma fudhatan? Wanti kun sirrii miti. Mootummaa biyya kana arrabsuu jechuun ofitti jabeessuu jechuudha. Nutti jabeessuudha. Utuu danda'ame mootummaa biyya kana jabeessuudhaan jabeessuu. Yaani wanna godhuuf jechuudha. Jiramtee godhuuf. Akka hin ta'e bakka nurraa lafuu jechuudha. Akka isaan garaan ulaa. Uummanni kun gowwaadha waan ta'e jennaan arrabsuun utuutti caala malee har'aan qannasu. Jiraman fidu. Yoo itti laafnee fi jechaadha. Bakka jabeessineeni wantoota tokko bira dhaabbannee. Akkasii yoo hin ta'in uummanni kun gowwaadha waan ta'e jennaan nuti jabaataa waan akkanarraa of eeggadhaa lammii kiyya. Arrabsoo dhiisaa kana booda. Egaa galatoomaa siin jaa. Egaa kunoo Jaalfaa'id Daffis akkana jaa. Yeroo hunda egaa feesbuukii isaanii jalattis feesbuuka asirratti argitan kana jalatti waan hedduu maxxansuudhaan waa poosti godhuudhaan gorsaa fi akkasuma ajaja tokko dabarfachuudhaan as jalatti waa hedduu gadi dhiisan namni beekne sasumaan Jaalfaa'id dhaqaa fooloo godhaa waan inni godhu akkasitti hordofaadhaan isin jaa inshaallah. Akkasuma gaagama sagantaa keenyaa itti mafufnaatii gaafa takka yaada keessan as jalatti waan dogongorree yoo jiraattis nu of qolchaa. Namni inni dogongoraa kan dogongorree jiru viidiyoo arraantana eegallee akka intarviitti goonee jirra inshaallah. Abbaa fedhee ijoolloota Saudi Arabiyaa keessa jiran yaada isaaniitiif waan isaan keessa jiru dhaqee nama hangaan argadhetti yaada irraanii fufuudhaan jaa inshaallah. Sheekootiis haa ta'u nama as keessa jiru hundaa Saudi Arabiyaa keessa warra jiru dhaqee yaada fa'aa irraanii fufuudha isin biraaniin gaa inshaallah. Akkasumaan jajjabaadhu isin jaa. Akkasitti gaa Jaalfaa'id kiyyaa yaada bareedaa nu kaasee yaada kana ammoo nuti warreen Saudi Arabiyaa keessa jirru yaada kana itti hojjannee hojiirra oolchuu qabna. Asumaanuu nu hunda keenyaa rabbiin nu haa eegu. Nu qofaa miti warra waraqaa biyya kanaa qabullee hanguma uummata waraqaa hin qabne takka dararaa waa hedduu takka godhu jiran warri as keessa jiru waliin beena. Saniifuu inshaallah hunduma keenyaa rabbiin nu haa eegu. Ijoollee teenya tiis akkasitti ijoollee mana hidhaa hunda keenyaa du'aayii godha. Akkasiin isinin jaa inshaallah sheekota biyya kana keessa jirus bira dhaqee du'aayii fi yaada isaan qaban irraa hin fuudha. Viidiyoo yeroo hedduutti guyyaatti gisee hunda inshaallah viidiyoo hangaan dandeetti gama kiyyaan isiniif hin gadhiisa. Saahibban kiyyaas haa ta'u namni yaada mataasaa abbaa fedhee yoo ta'e ibsachuun dirqama. Beekaa fi wallaalaan jedhamu Oromoon hundinuu beekaadha. Saniifuu yaada keenya namuu bakka jiru ibsachuu qabna. Ijoollee teenyaafis sagalee haa taanu malee akkuma Jaalfaa'id jedhanitti nama mootummaa kana arrabsu jechuun if miidhuu ijoollee sanillee miidhuu jedhama. Lamada deebii uummatuma waraqaa warra hin qabne warra as keessa jiru miidhuu jedhamaa jechuudha. Saniifuu akka inni kanarraa if eeggannu gamanumaan Jaalfaa'id gorsa bareedaa nu kaasanii jiran haa galatoomanii horaa bulaa jennaani dargaggeessa qeerroo amma lafaa ka'aa jiru jajjabeessaa inshaallah gamoo waa hundaatiin dhufnee jirra. Dhaqaatii feesbuukii isaa Jaalfaa'id kayyoo kanas dhaqaa asitti fooloo godhaa hordofaa jajjabeessaa wal jajjabeessina inshaallah. Haroo istaarii warreen haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Gama keenya gama Oromoo dhufnee jirra. Nuti wal malee humaa hin qabnu. Saniifuu nama Oromoo ta'e hundaa akka argitan waan fedhe haa hojjetu namni Oromoo tokko jechuudha. Dhaqaatii sabskiraayib godhaa, laayik godhaa. Namni tokko yeroo haa hojjetu nama isaa kanaaf waa gadhiisuudha malee ifii isaatiif deebi'ee hin godhatu waan ta'eef. Saniifuu kanarratti yaadni hin qabu kana inshaallah jajjabaadhaa nu jajjabeessaa. Wal haa jaalannu Oromoon takka yaada biraa mee Jaalfaa'id kiyya waan
wanna keenya ni goolamnaati. Kanarratti mee waan dabalattoo jiraate? Kanarratti ka warri biyyeertan abbootiin keenya obboleessi keenya haadhotiin keenya mootummaatti nuyyaa dhugaata rakkoo keessa irra wallaahi ijoollee maayidha baay'ee dhumuun jirtu rakkachuu sirriitti waan nyaattu hin qabdu waan uffattu hin qabdu mootummaatti nuyyaa bahaati amma dandeessanii jedhu. Assalaamu alaikum numan jedhamu. Okay, galatoomii jaalfaa ibxiyyaa akkasii inshaallah viidiyoo yeroo hundaa'u haala biyya kanaa biyya kana keessa jirra inshaallah viidiyoo addaatis diraamaa haa ta'u koomeediis haa ta'u namu biyya fiitiin tola biyyatun biyya seera qabdu miti waan feenes hojjechuudhaaf dandeettis ni qabna alhamdulillah fayyaas ni qabna wanni nurraa hir'ate hin jiru jechuudha inshaallah waa hedduudhas biyya keenyatti inshaallah gallee hojjenna qeerroon biyya jirtus hin sodaatina sagalees ijoollee keessaniif taha koomeedii haa ta'u diraamaa haa ta'u waan feetan daddalagaadhaan isin akka ummata fakkeenya ummata arabaatii fi faranjii faa fakkeenya godhadha namni wal guddisaa deema if hin tuffatu yoo abbaan if tuffate hambitii nama tuffatti jaa saniifuu inshaallah if hin tuffatinaadha rabbiin nu haa jaalatu inshaallah nutis wal jaalannee wal kabanyee gandummaa fi kana dhiifnee tokko taanee oromoon tokko kutaa fedhee naannoo fedhee haa ta'u oromoon tokko waan ta'eef inshaallah gamanumaan akkasiin isin jaa warreen viidiyoon tun isinitti tolte laayik godhaa sheer nu godhaa nu jajjabeessaadhaan isin jaa inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.